duwwaatuun ta'in fiigaa dhufanii biyyaan keetti lafa dha'u. Qaalloon. Kanumti achitti lafa dha'anii achumatti cuumnee amansiifnee kadhannaa goonee fi namatti laannee addasii booddee barata. Afurri qulqulluu waldaa kana jira hin hojjetaayee jedhanii gaafatan. Afurri qulqulluun jira walgahii dargaggootaa kana barsiisa isaanii kana saayil kan jedhu giddu galeessa. Saayil jechuun waldaadhaan qabame. Achitti walitti qabamna. Torban afur booddee waaqayyoon galanna ga'uudhaan hundumtuu lafa kaa'anii waldaa keenya keessa afurri jira afurri sirriidhaaf waldaa adventistii jira jedhanii. Kanaaf warroota adventistii ta'an akka walitti afuura qabdu amantiin qaban ture hubatan ture. Maaliif yeroo sana itti dubbatan biratti of tuffatu ta'a. Jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota miidiyaa keenya miidiyaa Jesus Method Ministry nagaa waaqayyoo lafa jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u. Akkam jirtu yeroo kana sagantaa kana hordofuun fedhii keessa waan ta'eef waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Hamma dhumaatti yoo nu wajjin turtan akka isin eebbifamtan shakkii tokko illee hin qabnu. Nu wajjiniin tura. Ayyaanni waaqayyo hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Mee paaster yeroo isin dhuftan waldaa jaha garuu yeroo deemtan waldaan baay'ee akka ta'e odeeffannoo qaba. Hammam yeroo deemtan waggaa meeqa turtanii yeroo deemtan waldaa meeqa dhiiftanii deemtan? Iddoo sana waggaa ja'an ture. Waaqayyoon galanna ga'u waggaa ja'an ture kana lubbuu 360 bichaa jira kan cuqalu. Yeroo sana isin deemtan waldaan ja'atu. Amma gaa lubbuu 360 biyya akkas bal'atee jiru kana shawaa wallaggaatti xiqqoodha kan jiru attamitti uummata kana amantii kanatti harkifna kan jiru kaase yaada kooti. Sana booddee walgahii jaarsolii keenyaatti walitti qabamne saayilee irratti walitti qabamna yaada kana isaanii kennu. Nuun saayilee yaada kana isaanii kennu sabni kuni falanuu falaa kaa'aa jedhan akka goonu cuuphaadhaaf nama qopheeffadhaa. Yommuu namaaf cuuphaadhaaf qopheeffattanii karaa isinii adda. Waldaa ja'anuu kana keessatti achitti guurree cuumna. Yeroodhaan fardaan tokkotti iddoo jaarraa walitti guuru. Fardaan gala. Yeroodhaan waldaa irraa faarfataa gala. Konfereensii ta'achuumaanis. Kanaaf iddoo sanatti gaafa cuumnu immoo uummati naannoo sanaa hin dinqifataa. Amman akkasiin humna qabdan amman akkasiin jiraattan. Waaqayyo immoo dinqii isaa hojjetaa. Namooti immoo biyyi sun immoo biyyaa ishee kanaan qabamee jiru. Gaafa nuyi faarfannaadhaan kanaan goonu immoo dinqii waaqayyo hojjetu naannoo sanatti agarsiifna. Yeroo cuumnu seexanni niyyaa seexanni keessaa ba'a. Naannoodhaa ilaaluu dhufu tikkeen bakkeetti naftu namni manatti nafu dachaanii dhufu seexana nutti naquu dhufan jedhanii indagana karaarraa leetu sa'aatii 3 warri sa'aatii 3 itti goroo duwwaa utuu hin ta'in fiigaa dhufanii biyyaan keetti lafa dha'u. Qaalloon. Kanumti achitti lafa dha'anii achumatti cuumnee amansiifnee kadhannaa goonee fi namatti laannee addasii booddee baratan. Deebitanii barsiistu. Kanaanitu waldaan bal'achuu sabni bal'achuu yommuu nuyi xumuraadhaatti achi ga'u lubbuu 7,000 oliidha kan cuubamee jiru. Waldaan 27 ta'e. Waldaan 27. Lubbuun immoo gara 7,000. 7,000. Galanni waaqayyoo. Kan sirrii kurnaffaa waaqayyoo illee 3,000 fi 3,000 baay'ee ol darbee hin galu. Yeroo otoo isin dhaqin yeroo dhaqxan sana. Dhaqee gaafa ji'a jaha 3,000 gala. Gaafa waggaa isaatii 6,000 ta'e. Gaafa waggaan isaa kun horii guddaa ture. Namni tokko illee maannaan jedhee akkasitti taanaanii biyya keenya rakkiftati attamitti 6,000 galaa kuni rakkina sana irratti uumuutti jirtaa jedhan lakki kana miti horii waaqayyoo gala malee ani humnaan harkaan fuune sababiin kun immoo hubatee barateetu kennaa jira kan jedhu dubbattee nama hojiillee walitti fuune. Galanni waaqayyoo haa ta'u kun baay'ee dinqii guddaa fi kan garaa namaa ho'isu barumsa guddaa kan namaaf ta'udha. Jijjiirama guddaadha galanni waaqayyoo haa ta'u. Paaster ani almost gara naannoo 94-95 naannoo sana gara waldaa kanan dhufe yeroo sana waan amma isin jettan kana ji'aan waldaa saayilitti jaarsolii waldaa ji'a walgahii qabu. Dargaggoonni waldaas akkuma kana qobaatti guyyaa biraa ji'a walgahii qabu. Kanarra kan darbe immoo amantoonnis immoo qobaatti ji'a walgahii qabu. Ji'aan jecha sagantaan kun sadan jaarsolii adda ji'aan kan dargaggoota adda ji'aan kan guutummaa waldoota hamma kanaas immoo ji'aan adda. Akkuma masin jettan kana bara sana keessa kananii gara waldaa yommuu dhufu kun jira. Faarfannaan jiru, sagantaan jiru, gaafa walgahii ji'aa sanaa dinqii wantoota baay'eetu jira.
anillee ija kootiin kanan arge jira jechaadha. Innaa kana kun hundumtuu yeroo sana isin bu'uura kan keessanii yeroo sanadha jechaadha. Xinnoo ishee bal'isaatii barumsa guddaa waan nu ta'uufi mee waan xinnoo ishee. Baay'ee gaariidha. Iddoo sanatti wanti kun bal'achaa deemuunsaa walgahii dargaggootaa kana barsiisa isaanii kana saayil kan jedhu giddu galeessa. Saayil jechuun waldaadhaanii keessatti qabame. Achitti walitti qabamna. Barsiisa barsiisu waldoota adda addaa keessaa dhufu. Waldaa amantii keenya keessumatti waldaan muluu wangeelii kan jedhamu reefuu dhufa karaa gabaa kamisaa kana booda. Achitti keessaatii kan dhufanii gaaffii gaafatu. Afurri qulqulluu waldaa kana jira hin hojjetaa jedhanii gaafatu. Afurri qulqulluun jira. Afurri qulqulluu kana immoo akeekaa itti argatanii akka itti amananiidha. Amantiidhaan malee namaan kennamu kan jedhamu. Waldaan kun immoo akka warra kaanii raajii qabdii jedhan. Amma mee raajii qabdi. Raajii kana immoo amma hidhee amma isin hubachiisuu hin danda'u. Yeroo nuu kennaa yeroo fudhan. Amma gaa dargaggoota kan keenyaanii ammanii ji'a tokko torban afur amma isin barsiisutti warra muluu wangeelii wajjiniin haasa'ina. Sababiin isaa waan isin hin hubatin isin gaafatu. Kanaaf jedheeni ofii kootis itti gattaa'ee waa'ee afura qulqulluu, waa'ee kennaa afura qulqulluu, waa'ee humna afura qulqulluu, afurri qulqulluu immoo eenyu akka ta'e akka isaan baratan akka isaan hubatanii torbeedhaan barsiisutti ka'e. Saayil kana gaafa baratanii jedhan torban afur booddee waaqayyoon galanne gabaadee hundumtuu lafa kaa'anii waldaa keenya keessa afurri jira afurri sirriidhaaf waldaa adventistii jira jedhanii. Kanaaf warroota adventistii ta'an akka walittiin afura qabdu amantii qaban ture hubatan ture qaban maaliif yeroo sana itti dubbatan biratti of tuffatu ta'a. Kanaaf egaa amma achi deebi'anii warra sanaa walitti dhaqanii suutaa deemtan immoo qalbiidhaan akka itti wajjin haasa'aa malee humnaan miti jibbaan miti lolaan miti jireetti. Sana booddee dhaqanii dubbatanii waaqayyoon galanne ga'u akka jirutti warra sana amansiisanii waldaatti deebisan. Waldaan keenya gaama humna qabaachuu dandeessi akkamitti tokko hafuura argachuudhaan. Lama hafuurri adda addaa immoo dhufee dhukkubsatanii dhufanii maraatanii dhufanii hidhamanii dhufanii baatanii dhufanii utuu fayyisuu argatu. Utuu fayyisuu dhiqqachuutti ta'a. Keessumatti kana keessaa tokko ani ragaa haati koo nama dhukkubsattee dheeraa wal'aansoo adda addaa keessa turte garuu dhuftee fayyite keessaa ragaadha. Fayyaa ta'edha. Yoo nama ishee yaadachuudhaaf yaadattan isheen yaadatti isheen beekti isin yaadattan. Yoo nama yaadachuudhaaf baaddee hin fidu. Fardaan fidu, baatanii fidu, nutti fidu guyyaa lama, guyyaa sadii, torban lama, torban sadii soomaaf kadhataan qabamu. Sana booddee namni suni bultiidhaan humna dhabaa deema humni hafuura. Bultiidhaan harmeen keenya kun, abbeen keenya kun, obboleessi keenya kun fayyaa deema. Keessumatti kan jiru tulluu saayil gararraadha. Gara tulluu caaliitti akkas kan deeman. Achiiti gabaree maayibariin tokko nama tokko baatee fidee akka jirutti gabaree maayibariin. Namni kun baatee dhufanii waldaa guutanii taa'an. Yeroo kadhannaa goonu yeroo irratti waan inni taanu namni kun amantii miti. Inni lafa ciniinaa ture inni muka karaa maskootii utaalee bahuudhaaf qabaa adduu jedhee lafa dhahe. Kadhannaa goonee faarfannaa faarfannee humna waaqayyootti waamnee sagalee waaqayyoo dubbinee lafa ciniinee achumaan keessaa ba'a. Fayyaa ta'e maalan ta'ee inni garaa nama gaafatu. Kanaaf waaqayyoo dinqii adda addaa hojjechuudhaan baay'ee ta'u ture. Keessumatti amma immoo karaa coomman waldaa coomman gamatti ijaaramee jiru dhimma bakka jirudha. Waldaa coomman kana keessatti lalisaa abbaa joobir kan jedhamu. Abbaan isaa bulchaa waldaa sagaleeti. Bulchaa ganda sagaleeti jechuudha. Ijoollee qaban barii gaa waldaa kana. Namni kun waan godhu dhabee mucaa isaa kana nama waggaa 16 dhukkubsatee maramee ciisaa ture baatanii baachisanii gabaree maayibareedhaan fide. Bishaan coommanirra sa'aatii tokko bidiruudhaan deemanii baatanii fidan jechuudha. Qareezaan isaanii immoo sooyoma maranii sanaan fidanii waaqayyoon naa kadhu jedhan. Maal goonee kadhannee eessaa dhageessee nu ta'innaani nama sitti dhufee fayyee jiraa jedhan. Innaan inni tokko immoo intala koo dhufee asitti fayyee intaluma kootiyyuu mana barumsaatti dhageessee dhuftee addana dhukkubsattuu adda addaa turte asitti amantii asitti cuubamtee fayyitee galtee jedhe.
Kana booddee egaa waldaatti geessaa qabeenyaa isin kadhadhaa waldaatti geessu. Gaafa jitti kadhachuutti kaan namni kuni akka mata addanaati fira qabdaa. Mucaa kee kana bira kaa'uu dandeessa. Kadhannaa barbaada. Humna kadhannaa qaba. Akkuma midhaanni biqilee suuta jettee biqilaa isaas guddina isaas agartu hojii Waaqayyoo fuulaa fuulatti nagartu. Suuta jedhutu cabsee sababiin isaa namummaan namaa kuni bakkeen isaa kun dafeen fudhatu dubbii Waaqayyoo. Keessa isaatii yoo fudhatu keessaan biqilaa humni Waaqayyoo. Kanaanitu namni kun guyyaa sadii oolchine gaafa guyyaa arfaffaa kadhannaa goone lafaa ka'ee deemutti ka'e. Ameen. Yeroo deemutti ka'u torban tokko booddee waldaa deebi'ee dhaqe. Kana booddee ji'a sadii qotuu bira taa'een halkanii guyyaa barsiisee cuuphee waldaa isaatti deebi'ee Fayyige. Namni kun egaa waldattii sana kottaa nuyi qorqoraa'e. Abbaan ijoollee coomman gamatti annee waldaa sana sababii kanaatiin ijoollee 16 taanee ijoollee 16 Balaachoo Katamaa fa'aa Paaster Tamasgeen Iddeesaa bidiruudhaan dhannu bidiruu kana immoo bishaan kana gama sanatti qeenye nama 16 guyyaa sadii Kudhayyaan keessanuu bidiruu tokko yaabbattanii. saaxiniidha. Nama 16 kana gama sanatti halkan sadii bullee guyyaa sadii oollee barsiifnee lafa mana isaanii lalisaa abbaa joobir kanaaf abbaan isaa abbaa joobir jedhama. Isa kanaan waldaa achitti masqalii dhaabnee Nama gadda sagal gaggeessu amansiistanii. amansiifnee waldaa achi dhaabnee jedhama. Kanaanitu waldaan babal'achuu danda'a. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya yeroo gaarii akka dabarsaa jirtanii naagala Waaqayyoo guddaa isinaa eebbisu baay'ee barumsa guddaa barataa jirra. Dinqii Waaqayyoo hojjetaa ture baroota keessatti Waaqayyoo akkaataa kamitti hojjettoota isaatti fayyadamaa hojii isaa bal'isaa akka ture waa guddaa hubachaa akka jirtanii baay'ee garaa guutuu nan amana galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sagantaa keenya subscribe godha. Akkuma kana kallattii adda addaan namootaaf qoodaa. Sagantaa ixaan kutaa ixaanuun yeroo ixaanu kan wal agarru ta'a. Ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu.